oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna misiraachoo mootummaan waaqayyoo dhiyaachuu isaa himna. Hordoftoonni yuutuubii oduu gaarii hundumti keessan attam jirtu nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani maqaan koo Luba Indaaluu Taaddasaati. Kutaa lammaffaa yeroo darbirraa kaasee sagalee waaqayyoo isinii qooduun jalqaba. Akkuma kanaan dura baricha mo'achuuf baricha beekuun akka nurra jiraatu walijjiniin dubbii waaqayyoo barachaa akka turre abdii guddaa qaba. Egaa inni taanu qabxiin sadaffaan yookiin waan sadaffaan nuyi ilaallu sagaleen waaqayyoo Efesoon 5:15 irraa wajjin ilaalaa akka turre quba qabdu jedheen nan amana. Sagaleen waaqayyoo akkana jedhaa 16 jalqaba. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsiin itti hojjedhaa jedha 16. 16 kuni guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsiin itti hojjedhaa jedha. Sadaffaan nuyi wajjin ilaallu baricha mo'achuudhaaf yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsiin itti hojjedhaa yookaan itti fayyadamaa. Egaa iddoo kanatti gaafa ilaallu Phaawulos ergaa guddaa inni qabatee dhufe kana ergaa bal'aadha. Carraa yeroo nuuf kenname deebinee dhabuu waan dandeenyuuf namni umurii qabu keessatti yeroon irraa citaa waan deemuuf yeroo kennameefitti hojjechuu akka inni danda'u sirriitti dubbata kutaa kana keessatti. Egaa carraa kan biraatu deebi'ee dhufa malee yeroon nu jalaa darbe suni deebi'ee dhufuu hin danda'u. Kanaaf yeroo nuuf kenname irratti akka nuun itti fayyadamnu akka nuun hojjennu dubbata. Bara kana mo'achuuf yeroo keenya akka ta'utti itti fayyadamuudha. Egaa macaafa lallabaa 3:1-8 hin dubbata. Wanti hundumtuu yeroo qabaa jedha. Wanti hundumtuu yeroo qaba duwwaa jedhee dhiisatu hin ta'in kolfuu yeroo qabaa, gammaduu yeroo qabaa, boo'uu yeroo qabaa, wanti hundumtuu yeroo qabaa jedhee jira. Yericha keessatti namni hojjechuu akka inni qabu sagalee waaqayyoo bareechee nutti dubbata. Macaafa faarfannaa 9:9 ilaaluu hin dandeessu. Umurii dheeraa jiraachuudhaan kan beekamu macaafa qulqulluu keenya keessatti Maatusalaadha. Maatusaalaan umurii waggaa 969 jiraate. 969 jiraate umurii nama 10ti. Umurii nama 10 jiraate maal hojjete? Namichi kun maal hojjetee darbee yeroo dheeraa umurii nama 10 kana immoo yeroodhaan gaafa baay'iftanii yeroo bal'aadha utuu herreegdan hojjechuu dandeessu kana baaftanii namni hammam jiraata? Bara jiraatu keessatti immoo yeroo meeqa kaalkuleetii gootanii gaafa ilaaltanii umurii nama bal'aa lakkoofsaan kan baay'ee kan ta'e yeroo dheeraa namoota baay'ee qabateera namichi kun. Garuu maal hojjete? Hin dhalate, hin guddate, gaa'ila dhaabee, ijoollee horee, hin dulloome, hin du'e. Kanuma hojjetee du'e. Umurii waaqayyoo kenneefitti utuu maan hojjetiin darbe lafa kanarraa. Kanaaf iyyuu umuriin dhala namaa beekamaadha. Waanuma salphaan gaafa ilaallu ijoollummaadha. Ijoollummaatti aanee dargaggummaadha. Dargaggummaatti aanee ga'eessummaadha. Ga'eessummaatti aanee dulluma. Akka kanatti umuriin dhala namaa caccabaa dhufti. Umurii kana keessatti yeroo qabu isaan kun daa'imummaan yeroo qabaa, dargaggummaan yeroo qabaa, ga'eessummaan yeroo qabaa, dullumni yeroo qaba. Yeroo isaaniitti irratti hojjechuu baannaan deebi'anii dhufan. Waan daa'imummaatti hin hojjenne dargaggummaatti hin hojjennu darbeera. Waan yeroo dargaggummaatti hojjechuu qabnu ga'eessummaatti hin hojjennu darbeera. Kanaaf iyyuu yeroon isaa eegamee irratti hojjechuu akka nuyi qabnu argina. Kanaaf waan gurguddaa sadii badhaasa waaqayyoo biraa nuuf kenname garuu itti gaafatamuun hin hafne waan sadiitu tola nuu kennamee jira.
wantoonni tola nuu kennaman sadan kun waaqayyoo biraa gaafa nu lafa kanarraa xumurru itti gaafatamuun keenya nuudha. Maal laata inni jalqabaan waaqayyoo kan inni tola nuu kenne yeroodha. Yeroo kanatti kaffaltiin hin jiru. Tola nuu kennamee jira. Garuu yericha irratti hojjechuun kan keenya. Yericha irratti hojjechuun kan keenya. Baay'ee faarfataan baay'ee jaalladhu. Faarfataa Girmaa Kuusaa akkana jedhee faarfata. Yeroon geejibaa hundumatti ittiin imalaa jedhe. Dhalannee yaabbannee duuneet irraa buunaa jedhe. Gaafa dhalannee yaabbannee jedhe. Gaafuma dhalannee yaabbannee duuneetu immoo irraa buunaa jedhe. Amma na dhaggeeffachuutti kan jirtan yeroo gaafu dhalattan yaabbattanii gaafa duutan immoo irraa buutu. Hammasitti garuu yerootu nu qabatee gulufaa jira. Yeroo kana gaa yeroo keessa bullaa, yeroo keessa kaanaa, yeroo keessa jiraannaa, yeroo keessa ciifnaa, yeroo keessa kaanaa, yeroo keessa sochoona. Yeroo kanaan imalla. Geejibni yeroo garmalee deemaa jira. Kanaaf iyyuu yeroo isiniif kenname kana akkana jedha Phaawulos. Bayeessa godhaatii irratti hojjedhaa jedha. Yeroon nuuf kenname kuni waaqayyo biraati. Yeroo kana gaa tola nuu kenname jira. Waan tola nuu kenname kanarratti bareechinee irratti hojjechuu danda'utu nurra jira jechaadha. Kanaaf inni lammaffaan tola kan nuu kenname humna keenya. Humni keenya kuni tola. Asii fuunee waa tokko as kaa'uu dandeenyaan, waa baannee achi baasuu dandeenyaan, sochoonee baanee galuu dandeenyaan humna. Humna kanatti gatiin baafnu. Garuu maalittiin hojjetteedha. Maalittiin hojjenneedha. Inni sadaffaan waan tola nuu kenname sammuu kana. Sammuun kun salphaa miti. Mataan nuu kenname kun salphaa miti. Ittiin akka hojjetamuuf waaqayyo fidee asirra kaa'e. Sammuu kanaan tola nuu kenname kaffaltiin hin jiru. Waa'ee sammuu kana duwwaatu hin ta'in wantumti nurra jiru kun muluun qaamni jireenya keenyaaf kenname kun hundumtuu kaffaltiin qabu. Garuu ittiin hojjennaan garuu waan baay'ee fida. Fakkeenyaaf ijuma kana gaafa ilaaltani iji kun kan ittiin jijjiiramne dhagaanii edda gaafa dhalattee iji kun hin argiti itti jijjiirtee garuu hin beektu. Kun tola. Karaa biraa gurra kanattis funyaan kanattis waayyuu waan kaffalluu hin qabnu. Qotaarii waaqayyoo fidee sirra kaa'ee lakkaa'ee ji'aan kaffali jedhu hin qabu. Tola nutti kenname jira. Kanaaf wanti nutti kenname kun immoo hundi isaanii hojii qabu. Hojii qabu. Hojii waaqayyoo akka hojjetan, hojii gaarii akka hojjetan, waan gaarii ittiin ilaaluu, waan bayeessa ittiin hojjechuu, waan gaarii ittiin dhaga'uu, waan afaan waan gaarii ittiin dubbachuu kun hundumtuu nuuf kenname. Yagguu ilaallu gaa sana hundumaarra kan caalu immoo mataa kana xiinxalleekkayaan fageessinee akka hubannu. Amma intiraansii kutaa 12 qo'achuudhaaf waan waggaa 12, waan waggaa 10, waggaa 7, waggaa 8 barattee isa kana harkisee sii fida. Kana fidee tuulee sirra kaa'e waaqayyo. Isa kanaaf egaa waan gurguddaa sadan kana akka bareechinee irratti hojjennuuf tola kan nu kenname garuu maal ittiin hojjettanii kan waaqayyo nu gaafatu isatu hooggana. Yeroo waaqayyoo hooggana. Yeroo kana keessatti immoo maal akka hojjenne nu gaafate jechaadha. Isa kanaaf egaa firoottan koo sagaleen waaqayyoo kan dubbatu. Yeroo waaqayyoo biraa kan kennamu kennaa waaqayyoo akka ta'e sirriitti beekuudha. Oodiitiinsaa immoo waaqayyoodhaan ilaalamaa jechuudha. Oodiitiinsaa waaqayyoodhaan ta'a. Guyyaa kana keessatti maal hojjette torbanoota ji'oota nuyi qabnu waaqayyoo biratti oodiitii ta'a. Waan hin taaneen balleessuu nurra hin jiraatu. Yeroo nuuf kennamu haala gaariin akka hojjennu macaafni qulqulluun nutti dubbata. Baricha mo'achuus kan danda'e akka kanatti akka ta'e sagalee waaqayyoo nutti dubbata. Egaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoobsi 4 akkana jedha. Hojii isaa na erge guyyaadhaan hojjechuun anaaf hin ta'a. Yeroo namni tokkollee itti hojjechuu hin dandeenye halkaniin dhufa ho'edha. Waaqayyo yeroo dhufu hin beekan. Halkan dhufaa, guyyaa dhufaa, yerootti namni waa hojjechuu hin dandeenyetti diingata dhufa. Kanaaf iyyuu hojii isa na erge guyyaadhaan yeroodhaan hojjechuun narra jiraadha. Tajaajiltoonni biyya keessas biyya alaa kan jirtan luboonni keenya, wangeelaawonni keenya, tajaajiltoonni waan adda addaa hojjetan, hojjetoonni mootummaan, dargaggoonni keenya, qonnaan bulaan yeroo isaa eeggatee wanti nu hojjechuu barbaannu waaqayyoo hin fedha. Isa kanaaf egaa yeroo isaatti hojjechuun akka nurra jiraatu sagaleen waaqayyoo nutti dubbata.
yeroo isiniif kenname utuun dabarsiin itti hojjedhaa'edha. Utuu yeroo isaa hin darbiin ba'eessa goonee akka itti hojjennu barbaada. Hojjedhaa kan jedhu immoo qaba. Yeroo jedhee geeti yeroo sana keessatti immoo hojjedhaa jedha. Sagaleen waaqayyoo Phaawulos gara Ximootositti gaafa dubbatu hojiitti ergamtee guutummaatti raawwadhuedha. Lafatti ergaman guutummaatti raawwachuu, waan ittiin jiraatan argachuudhaa fi harka keessanii itti dadhabdanii hojjechuu ulfinatti lakkaawwadhaadha Phaawulos warra Tasalonqeedhaan. Kanaaf Tasalonqee lammataa boqonnaa 3:11 gaafa qo'annu sagaleen waaqayyoo isa kana dubbata. Kanaaf baay'een isaanii hojjechuu dhiisanii dhibaa'ummaatti jiraatu. Dhibaa'ummaatti jiraatu. Kanarraan kan ka'e dhibaa'ota hin ta'inaa jedha. Warra Tasalonqeetti gaafa dubbatu ogummaa qabna, beekumsa qabna, nuyi Giriikota, nuyi warra akka kanaatii jedhu. Garuu harka keessaniin qabattanii hojjechuu ulfinatti lakkaawwadhaadha. Salphina miti hojjechuunidha. Kanaafiyyuu yeroo fi hojii walitti dheeti yeroo isiniif kenname utuun dabarsiin itti hojjedhaa jedhee kan dubbatuuf. Baay'ee kan nama dhibu. Phaawulos dunkaana hodhaa tajaajilaa ture. Fiigicha koo xumureera jedha. Fiigicha amantiisaa, fiigicha hafuuraa, fiigicha wangeelaa xumureeraadha. Harka tokkoon immoo ba'aan taanu dunkaana koo hodhaan hojjedha jireenya koo jiraachifadhaadha. Kana lamaan qabatee deema. Hojii ergamootaa boqonnaa 18:3 gaafa qo'attan sagalee waaqayyoo isa kana dubbata. Kanaafuu harka tokkoon hojjechaa harka tokkoon immoo wangeela lallabaa fiigicha koo xumureera nama jedhedha. Yeroo kootti fayyadameera jedhee nama nutti dubbatedha. Kanaaf iyyuu obboloota koo sagalee waaqayyoo isa kana sirriitti nuu qooda. Isa kana sirriitti nuu qooda. Isa kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjetaa cimaadha. Waaqayyoo nuyi waaqeffannu kuni yeroo isaatti hojjete akka nuyi hojjennu waaqayyoo hin barbaada. Yesuus muka soofticha nameera. Hojjetaa cimaadha jechuudha. Biyyi lafaa kun gaafa uumame waaqayyoo achirratti waan guddaa hojjetee uumee nutti argisiiseera. Kanaaf gargaarsaaf hiixannaa harka namaa ilaaluu waaqayyoo nu haa baraaru. Biyya fagoos biyya dhiyoos kan jirtan baadiyyaas magaalaafis ergaan qaba. Harka keessan kanan eebbisa. Waan harka keetiin itti dadhabdee argattee nyaatta, gaarii gootee itti jiraatta, itti sin boqottaa. Bara kana keessatti waan harka keetiin itti dadhabdee argattee maqaa Yesuus Kiristoosiin akka itti nyaattuuf, akka itti boqottuuf, dafqi kee akka biqiluuf si eebbiseera. Maqaa waaqayyoo waaqa jiraataatiin gaarii gootee akka itti jiraattu si eebbiseera. Harki kee maqaa Yesuus Kiristoosiin hiixannaa harka namaan kajeelin si eebbiseera. Liqeessi malee liqeeffatiin jedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ganda kee dhufanii, mana kee dhufanii, gola kee dhufanii, harka kee irra dhufanii homaan nabii. Liqeessi harki kee haa kennu, harki kee haa eebbisu, harki kee rakkataa haa nyaachisu, beela'aa haa nyaachisu, beela'aa haa quubsu, quullaa kan ta'e haa uffisu. Kanaaf iyyuu gargaarsaa fi hiixannaa harka namaa laaluu nu haa baraaru waaqayyo. Harki kee immoo harka hojii haa ta'u. Sammuun kee sammuu hojii haa ta'u. Jireenyi kee jireenya hojjetaa tokko haa ta'u. Waaqayyo warreen akka kanaatti gammada. Yeroo keenyatti akka nuyi hojjennu hin fedha waan ta'eef. Kanaaf waaqayyo irraa kan hafe eenyuma irratti iyyuu hirkachuu akka nuun hin qabu. Nuun hirkataa namaatu hin ta'in hirkataa waaqayyooti. Waaqayyootti hirkanne hojii keenya hojjenna. Sin eebbisa. Ati hirkataa namaatu hin ta'in hirkataa waaqayyooti. Namatti hirkattee jiraattatu hin ta'in waaqayyootti hirkattee jiraatta. Kanaaf iyyuu sii kennee isa si namanne. Sii godhee natu godheef kan hin jenne. Sitti uwwisee wayyaa kana natu itti uwwisee kan hin jenne. Sii kennee kan si eebbisu waaqayyo qofaadha. Namni sii kennaa natu kana godheef jedha takka ture. Kanaaf iyyuu ati hiixannaaf harka namaa laaltatu hin ta'in harki waaqayyoo qofti si ga'a. Hirkataa namaa taatatu hin ta'in waaqayyoo hirkoo keessa jabaadha. Barri 2018 bara milkii keeti, bara moo'ichaa keeti, bara waan hojjettutti milkooftu, bara yeroon kee yeroo hojiitti dabarsu,
bara yeroon kee waaqayyo wajjiniin dabarsitu akka ta'u annan amana. Waaqayyo gaariidha. Egaa Luutar akkana jedha. Akka nama waggaa 1000 jiraatutti hojii koo nan hojjedhaa, hojii misoomaa koo biqiltuu koo nan dhaabaa jedha. Akka nama borduutti immoo qalbii koo diddiirradhee waaqayyoo koo nan kadhadha. Harka tokkoon bayeessa godhee waaqayyoo koo kadhadha akka nama borduuttan qalbii koo diddiirradhee qophaa'a. Karaa tokko gaafan hojiitti ba'u immoo jedha akka nama waggaa 1000 jiraatuttan hojjedha. Halkanii guyyaa nan hojjedha. Barumsa guddaadha. Kana duwwaa jedhatu hin ta'in hin dandeessa yoo ta'e barrisuu hin dandeessa yoo ta'e fiiguu hin dandeessa yoo ta'e sussukuu hin dandeessa yoo ta'e suuta deemuu hin dandeessa yoo ta'e daa'imuu hin dandeessa yoo ta'e foqoqeedha. Bakka tokko hin taa'in socho'edha. Yeroo keessa yeroo qabdutti torbanoota ji'oota bara 2018 kana qabdu keessa sosocho'a. Lafa dhaqxanitti waaqayyo sin gargaara. Kanaafuu bakka tokko taa'uun hin barbaachisu. Halkanii guyyaa hojii keenya akka hojjennu yeroon akka nurratti hin reegamne sagaleen waaqayyoo hin dubbata. Egaa yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa jedha qabxiin sadaffaa nu ilaalle. Oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna. Misiraachoo mootummaan waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Inni arfaffaan nu wajjin ilaallu Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa isaa 17 gaafa ilaallu akkana jedhan nan dubbisa. Kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaadha. Lakkoofsi 14 immoo. Kana gaafa ilaallu fedha waaqayyoo maal akka ta'e beekuudha. Baricha mo'achuuf Phaawulos gaafa dubbatu fedhi waaqayyoo maal akka ta'e hubachuudha. Inni kun baay'ee barbaachisaadha firoottan ko. Fedhi waaqayyoo maal akka ta'e baroota keessatti beekuun baay'ee murteessaadha. Fedhi waaqayyoo inni calqabaa isa sodaachuudha. Fedhi waaqayyoo maal akka ta'e macaafni qulqulluun nutti dubbata. Macaafa Keenyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Wanti waaqayyootti tolu qoraa bira ga'a jedha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 10 kutaadhuma ilaalle kana keessatti hin dubbata. Ogummaa beekumsa baay'eetu jiru. Baay'ee keessaa garuu biyya lafaa kana keessatti kan caalu fedha waaqayyoo beekuudha. Fedha waaqayyoo beekutu caala. Yohaannis saduraa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 gaafa dubbifnu akkana jedha. Biyyi lafaa hawwiinsaa hundinuu hin darbaa jedha. Namni fedha waaqayyoo raawwatu bara baraan hin jiraatedha. Bara baraan jiraatedha. Kanaaf iyyuu namni fedha waaqayyoo raawwatu bara baraan baroota keessatti mo'atee hin darba bara baraan hin jiraata jedha sagaleen waaqayyoo. Kanaaf guyyaa guyyaadhaan akkamitti fedha waaqayyoo beekna? Guyyaa guyyaadhaan akkamitti fedha waaqayyoo beekna? Fedhi waaqayyoo kutaa 2 qaba. Fedhi waaqayyoo kutaa 2 qaba. Kutaan jalqabaa fedha waliigalaa jedhama. Fedha waliigalaa jedhama. Kutaan lammaffaa fedha addaa jedhama. Fedha waliigalaa inni jennu gabaabinaan gaafa ilaallu kiristaanota hundumaaf tokkicha kun. Fedhi waliigalaa kiristaanota hundumaaf tokkicha. Innis qulqullummaatti jiraachuu. Inni ni waame qulqulluu waan ta'eef qulqullummaatti jiraachuu. Kiristoosiin fakkaachuu. Waaqayyoon sodaachuu. Waaqayyoof abboomamuu. Waaqayyoon jaallachuu. Kun hundumtuu fedha waliigalaati. Kana jechuun waaqayyoo waan saba isaarraa barbaadu kan waliigalaati. Fedhi isaanii guddaan attamitti akka isaaf jiraan kan hunda keenya gaafatudha jechuudha. Inni kun egaa beekamaadha. Sagaleen waaqayyoo sanitti dubbate kanaan fedha isaatti qabamnee jiraachuudha. Inni lammaffaan fedha addaa jedhama. Fedha addaa inni jedhamu kuni kiristaanota hundumaaf tokko miti kun. Adda adda namaa namatti gargari. Fedhaan dhuunfaatti qabu. Fedha warri kaan qabanii amma na dhaggeeffattuu jirtan tokkoon keessan na dhaggeeffattan fedha adda addaa qabdu. Fedha qabdan kuni fedha dhuunfaati kan addaati. Kan eenyuun beekne kan waaqayyoo qofti beeku jechaadha. Yaada adda addaa qabaachuudha. Fakkeenyaaf
dhimma gaa'ilaa irratti gaafachaa jirta yoo ta'e kun fedha dhuunfaa keeti, fedha addaati. Dhimma hojii dhuunfaa kee hojii adda addaa kana hojjechuu kan barbaadaaf fedha waaqayyoo gaafatanii gara hojii addaatti deemu. Barumsa barachuu barbaadan, hojii hojjechuu barbaadan, iddoo tokko gara iddoo tokko dhaquu gaafa barbaadan waan hojjechuu barbaadan sanaafi fedha addaati kan dhuunfaa keessaniiti. Garuu gabaabaatti fedhi kun fedha addaa ta'us fedha waaqayyoo beeku, waaqayyoo fedha isaa kan ta'e ta'uu qaba. Yookaan kanaachi wanti nu itti deemnu kuni fedha isaa miti taanaan dadhabbii fi dafqa duwwaa ta'a jechuudha. Kanaafuu baroota keessatti mo'achuuf baricha mo'annee darbuuf fedha waaqayyoo beekanii socho'uun baay'ee barbaachisaadha. Isa kana qonnaan keenya nu wajjin ilaalaa jirru jechaadha. Isa kanaaf akkamitti adda baasuu dandeenya? Akkamitti adda baasuu dandeenya? Fedha waaqayyoo fi fedha waaqayyoo ta'uu dhiisuu isaa akkamitti adda baasuu dandeenya? Inni jalqabaa jabeessanii waaqayyoon kadhachuudha. Yagguu nuni jabeessinee waaqayyoon kadhannu fedha waaqayyoo kanaa adda baasuu dandeenya jechaadha. Jabeessinee gaafa nuyi kadhannu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irratti keessatti gaafa ilaallu nuti waaqayyoon alatti nuyi homaa gochuu akka nuyi hin dandeenye. Ana alatti homaa gochuu hin dandeessanii. Isa alatti nuyi waa tokko gochuu akka nuyi hin dandeenye. Wanti nuyi goonu isa keessatti fedha isaa keessatti akka ta'u sagalee waaqayyoo nutti dubbata. Kadhannaan tajaajila hafuuraa keessatti isa guddaadha. Sagalee waaqayyoo isa kana nutti dubbata. Kadhannaa jechuun waaqayyoo wajjin dubbachuu, mari'achuu, isa waaqessuu, galateeffachuu, ulfina isaaf kennuu, yaada garaa ofii isatti himachuu, dadhabbii ofii isatti himachuu fi isa qofaadhaaf sagaduufaa kan of keessatti qabudha. Kadhannaa jechuun bal'aadha. Kanaaf iyyuu waan hundumaa caalaa waaqayyootu beeka. Kanaaf jabeessinee kadhannu. Waan hundumaa caalaa waaqayyootu beeka. Kanaaf jabeessinee waaqayyoon kadhannu. Beekumsi namaa murtaa'aadha waan ta'eef. Waan hundumaa isatu beeka. Kanaaf waan hundumaa caalaatti waaqayyootu humna qabeessa. Omnipotent, omniscience ni jedhamu isa kana. Kanaaf iyyuu waan hundumaa isatu beeka. Waan hundumaa isatu humna qaba. Beekumsi namaa murtaa'aadha. Inni itti aanu iddoo hundumaatti al tokkotti argamuu kan danda'u isa. As teessanii fageenyi san daangessu iddoo hundumaatti al tokkotti argamuu hin danda'a. Kanaaf iyyuu Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 18 dubbifachuu hin dandeessu. Waaqayyoo dadhabbii keenya keessatti waan nu gargaaruuf waaqayyoon hin kadhanna. Kadhannaan meeshaa ittiin diina keenya seexanatti mo'annus waan ta'eef jabeessanii waaqayyoon kadhachuun fedha isaa keessatti baay'ee murteessaadha. Kanaaf Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 ilaaluu dandeessu. Kadhannaan gargaarsaaf gara waaqayyootti iyyuudha. Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 3 ilaaluu dandeessu. Kadhannaan balbala cufamee bana firoottan ko. Elaa na dhaggeeffachuutti kan jirtan kadhannaan balbala cufame hin bana. Kanaaf kadhannaan waaqayyootu humna qabaa ati na gargaari fedhan qabu karoora bara kanaatti na wajjin ta'e jedhanii waaqayyoon kadhachuudha. Kanaaf iyyuu sagalee waaqayyoo kan dubbatu isa kana dhagaa. Kanaaf namni fedha isaa hubachuudhaaf kan inni godhuu qabu jabeessee waaqayyoon kadhachuudha. Jabeessaa maatii keessa wajjin kadhadhaa, akka dhuunfaatti kadhadhaa, waldaa kiristaanaa wajjin kadhadhaa. Irra deebi'ee jechuu kan hin barbaadu soortuu waldaa keessanii gaggeessitoota, paastoroota, luboota, jaarsolii waldaa kiristaanaa isaan kana bira dhaqaatii gorsa fudhadhaa. Fedhii waaqayyoo karaa sana dhufuu danda'a. Harka isinirra kaa'anii isiniif haa kadhatanii isinaa gorsan gaggeessitoota isin bira jiran hin tuffatinaa. Waaqayyootu isaan kaa'e gara sana dhaqaatii bara kana hojii akkanaa hojjechuun barbaada waaqayyoon naa kadhadhaa. Fedha isaa akkamittiin adda baafachuu barbaada jedhaa isinii kadhatu. Waa waaqayyootti mul'ises isinitti dubbachuu hin danda'u. Karaa biraa akkamitti adda baafachuu dandeenya fedha waaqayyoo jettanii kan dhiphattanii fi inni kan biraan macaafa qulqulluu keenyaa ba'eessa goonee dubbifachuudha. Macaafa qulqulluu hamma dubbisaa deemnu fedha waaqayyoo adda baafachaa deemna. Macaafni qulqulluu nuuf deebii keenyadha. Hamma macaafa qulqulluu gaggaragashinee dubbifnu fedha waaqayyoo ta'uu dhiisuusaa macaafni qulqulluu kun isa guddaadha waan ta'eef nu gaggeessa nutti hima. Kanaan adda baafachuu dandeenya. Hammas macaafa qulqulluutti dhiyaachaa deemtan fedhi waaqayyoos adda baafachaa deemtu jechaadha.
Inni kan biraan sammuu ittiin adda baafannu kana nuuf kenneera Waaqayyo. Sammuu ittiin adda baafannu kana nuuf kenneera. Kun fedha isaa moo fedha isaa miti kan jedhu sammuu keenya kana keessatti Waaqayyo nutti dhageessisa. Macaafa faarfannaa 32 lakkoofsa 8 hanga 9 dubbifadhaa. Waaqayyo waan gochuun siif ta'u si hubachiisa. Karaarra adeemtus sitti argisiisa. Haleluuyaa. Egaa kutaan kun baay'ee irratti mi'aa. Waan Waaqayyo waan gochuu koo waan Waaqayyo gochuun siif ta'u si hubachiisa jechuun karaarra adeemtu sitti argisiisa. Amma karaarra adeemtu sitti argisiisu ani immoo sin eebbisa. Waan gochuuf ka'u Waaqayyo sitti argisiisu sin eebbisa. Maalan hojjedha? Attamittan beeka? Fedha isaa attamittan hubadha? Warri jettan sittin argisiisaa jedhe. Sitti argisiisuu duwwaa miti. Sin hubachiise si haa hubachiisu. Haleluuyaa. Sagaleen Waaqayyoo kana nutti dubbata. Garuu akkana jedhatti fufee ati akka fardaaf gaangoo waan hin hubanne hin ta'in. Sammuu ittiin hubannu kana Waaqayyo nuu kenneera. Isa wajjin gaafa taatu hin milkoofta bakka. Si gargaara Waaqayyo. Macaafa faarfannaa 25 lakkoofsa 4 yaa Waaqayyo karaa kee akkan beeku godhi daandii kees na barsiisi jettee gaafa kadhattu Waaqayyo daandiitti milkooftu sitti argisiisa. Na dhagaa kan jirtu barana daandiitti milkooftu sitti agarsiisa Waaqayyo. Achirra buutee dhaqxa lafa bojuu kee. Hirribaa kaatee sitti agarsiisa. Eessan naqattee gaafa jilbeeffattu si argisiisa. Ila mangadaa kana laaligaa mangadaa kanarra buuteet karaa kanarra buuteetu gaa lafatti bojuun kee jiru san lafa hojjetteetti milkooftu. Balbala namaa afaarra dhaabattee jirta taawwan. Balbala namaa hojii namaa afaarra dhaabattee jirta ta'a. Balbala namaarraa si kaaseetu balbala keerra si bida. Karaa namaarraa kaateetu karaa keerra. Warri fiigicha fiiganii dorgommii isaanii ba'an yoo beektanitu argitanitu ta'ee sirriitti hubattan karaa isaanii qabatanii fiigu. Karaa isaanii irratti karaa namaarra fiignaan hin ta'u. Karaa keerra fiigdee akkatti milkooftu sitti argisiisa jedha sagaleen Waaqayyoo. Attamitti adda baafachuu dandeenyadha firoottan kun. Abxiin itti aanu obsa qabaachuudha. Obsi baay'ee murteessaadha. Wanti obsa nama dhowwu waan gurguddaa lamadha. Waan gurguddaa lama. Inni jalqabaa nan dhufa jedhe malee karaa dhufu nutti hin himne. Eessaan dhufaa Waaqayyo? Kakuu kee raawwachuudhaaf waan karoorte sana Waaqayyo fedha isaa ta'e milkaa'uudhaaf eessaan dhufa? Kaaba moo kibba? Dhiya moo baha? Asiin gadi moo olii dhufa? Karaa dhufu nutti hin himne. Karaa barbaade dhufu na dhaggeeffataa kan jirtu hin dhufa Waaqayyo. Hin dhufa bakka dhufeedhuma jireenya kee hojjeta Waaqayyo. Si gargaara Waaqayyo. Kun obsa sin dhowwiin. Nan dhufa eddadee Waaqayyo hin dhufa. Inni lammaffaan yoom dhufa? Kun obsa nama dhowwa. Yoom dhufa? Har'a moo bori? Ji'a kana moo waggaa kana? Halkanii isaa dhufu, ganama isaa dhufu, galgala isaa dhufu hin dhufa garuu. Qilleensarra karaa qaba, karaa barbaadee dhufa. Kanaafuu namni kan abdii kutatuuf waan gurguddaa kana lamaani obsa kan dhabuuf. Yoom isaa dhufu garuu obsi fedha Waaqayyoo akka nu beeknu in taasisa. Obsi isa guddaadha. Amma waan tokkon jedha. Ariifatee isaa dhufu, turee isaa dhufu garuu Waaqayyoo hin dhufaatii obsi. Waaqayyo dhimma keessii fixaatii obsi. Namoonni akkana jedhu. Kun mammaaksa yeroo hundumaati. Obsaan aannan goromsaa dhugaa'edha. Gaafa obsitu waan gurguddaatu sii dhufa. Waan jajjabaatutu sii dhufa. Kanaaf namoonni immoo gaafa dubbatanii ariifataa waraabessaa gaanfa ciniinaa'edha. Yoo ariifatte waa biraa dhaqxa. Yoo suuta jette garuu obsitee fedha isaa adda baafatteeti waan gurguddaa arguu dandeessa. Iyyoo boqonnaa 42 qaba. Boqonnaamti isaa 42. Lakkoofsa tokko gaaftanii gaafa laaltanii akeeka kee homtuu karaatti hambisuu akka hin dandeenye amma nan beeken rakkoo gurguddaa edda darbee booddee akeeka kee homtuu karaatti hambisuu akka hin dandeenye amma nan beekaan ikoonomiin hin deebi'ee fayyaan isaa hin deebi'ee wanti hundumtuu gaafa deebi'u alatti bahee horii sa'aatti mar'attu argee gaalonni dachaa gaafa deebi'an sangoon wanti qaban ijoolleen mana keessa taphachuu gaafa jalqabdu akeeka kee homtuu karaatti hambisuu akka hin dandeenye amma nan beekee gaa'edhe maqaan Waaqayyoo ulfaatu turee dhufuusi yagguu dhufu guutee dhufa. Waaqayyoo hin dhufaa obsa nu gaafata.
waaqayyo waan hundumaaf harkaa qaba. Kanaaf akkana jedhe isan hubannaa malee haasa'e yegguun taa'etti yaadu anaanuu na dhibu jedhe. Isan gurra kootiin dhagaye ija kootiin argee jedhe. Gurra kootiin dhagaye waa'ee waaqayyoo. Amma dhaamsan isinii qaba. Biyya alaas biyya keessa kan jirtan bara kana kanaan hin sochootu. Nana mana sagalee kana namni dhageessan akkasin fedha waaqayyoo adda baafattan akkasin milkooftan abdii qaba. Sagalee kana sagalee bara 2018 ittiin jajjabaattan ittiin hojjettan ittiin milkooftanidha. Isa gurra keessaniin dhageessan ija keessa hin argitu bara kana. Isin argisiisa waaqayyo. Gurranna coomeedhu namni tokko gurra coomuu jechuun ergaa bichaa baay'ate. Sagalee bichaa ta'e abdii bichaa ta'e gurranna coomeedhu. Gurri bichaan sin coomu oduu bichaan dhageessu. Macaafni qulqulluun dhugaadha. Abdiin kee afaan namaa keessaa bahetu hin ta'in afaan waaqayyoo keessaa waan baheef hin raawwatama. Hin raawwatama. Waan gurra keetiin dhageesse barana ija keetiin si argisiisa waaqayyo. Mana kee keessatti argita. Manni kee mana galataa ta'a. Waan baroota baay'ee keessatti dhagaa turte bara kanatti milkoofta. Si gargaara waaqayyo. Kanaaf iyyuu ija keetiin si argisiisa. Harkaan hin qaqqabatta. Oobsi baay'ee barbaachisaadha. Fedha waaqayyoo kanatti adda baafatantu oobsa waan ta'eef. Kanaaf isan gurra kootiin dhagaye ija kootiin hin argee kan jedhu kanaa isa kana immoo guyyaan eegguu ga'u waaqayyo yeroon isaa guuga'u nama kana gargaare waaqayyo. Harka qabe waaqayyo. Hin eebbise waaqayyo. Si eebbisa bara kana. Si gargaara waaqayyo bara kana. Dhumarrattan waan tokko isinitti dubbadheen xumura. Ennaa ijoollummaadhaan kadhadhu mana harmee koo wajjinan jiraadha. Yeroo sanaa otoon mana balbala cufadhee kadhachaa jiru obboleessi baay'ee umuriidhaan na caalu kutaa 12 xumuree mana 90 keessaa na bira dhufe. Hin kufee gaafa kufuu iddoo adda addaatti dorgomee gaafa dhabu dookumentii fidee dhufe. Irratti naa kadhadhu jedhe. Ani ijoolleedha. Nan kadhadhee waaqayyoon gaafan kadhadhu bara kana keessaa hamma ulaali ilmoo kan fakkaattu balballi si banamu jira jedhee waaqayyotti dubbata. Gammadee lafa gangalatee waaqayyoon galateeffate. Gaafa galateeffatu ani maal ta'een ilaala inni edaa dorgommii dhaquudhaaf yagguu achii bahee dhaqu baakkootti dorgomuu gaafa dhaqu qonni gaafa bahu bara sanaa iddoo adda addaatti dorgommiin hin ba'a. Dhaqee dorgomee kufe gaafa kufuu deebi'ee dhufe na bira. Maal taate jennaan nan kufee jedhe. Kana booddee hin kufee yaa waaqayyo jennee kadhachuun jalqabe. Ammoo torban isaa immoo geedootti bishaantu ba'e. Isa immoo dorgommii gaafa dhaqu kufee dhufe. Egaa ergaanatu dabarse waan ta'eef eessayyuu naqu anuma bira dhufa obboleessi kun har'a lubbuudhaan jira. Yoowwan ana dhaggeeffachuutti jira ta'a. Yagguu dhufu ergaa si dabarsee karaa sanatti agarsiisedha. Annan rakkadhe hin dorgomaa hin kufa. Hin dorgomaa hin kufa. Yoo xinnaate marsaa 4-5 kufeet iddoo biraan naqu kan ergaa dubbate anuma bira dhufa. Yagguu dhufu gaa kana booddee isa dhumaa yaadda'uttan ka'e. Balbala oo namni rukutee isuma dhufe jedheen balbala banee yaadda'a. Hin dhufe isa dhumaa. Gaafa dhufu taa'inaan jedhe. Namni mana hin jiru annan taa'e. Ergaa kana eessaa fuutee naan jedhe. Iddoo fuutee adda baasii jedhe. Waaqayyoorraan fuudhee jedhe. Waan naan jedhe gaa isinitti himuu hin danda'u. Waan baay'ee edda naan jedhee booda kakadhuu naan jedhe. Attamittan kakadhaan jedhe. Wangeela cufiitii banii kakadhu jedhe. Waaqayyoorraan nagaa jedhe. Namni mana hin jiru namni na gargaaru hin jiru narra dhaabata harka koorra kaayetanii kakadhe. Dhuguma waaqayyoorraan naga'edhe. Eddan kakadhee booda deebi'ee akkas naan jedha. Dhiisi gaafa akka dhiisi naan jedhe. Boottan ka'e na dhiphise na caala nama guddaadha. Waaqayyoorraa dhaga'uun kee immoo dafnee garuu akkana jedhi itti himi naan jedhe. Eenyuttan jedhe waaqayyootti. Maalan jedha? Ati an biyya lafaa keessa sii badee jedhi itti naa himedhe. Ishi jechuu yoon baadhe na lola. Ishiin jedhe. Akka jettuun dhiin jedha. Ani ati teessoo keerra hin jirtu jedhiin jedhe. Safuudha waan ulfaataadha kun. Akka jettuun ati waaqayyoon dubbatta malee raawwattu jedhiin jedhe. Waan inni naan jedhiin hin jiru. Ishiin jedhe.
waan meeqa addanatti dubbate booddee balbala ba'e. Mee deebiin jedhe waaqayyoo maal siin jedhe bara kana jennaan baruma kana keessa ulaan sii bananaan jedheedhe. Kanaafiyyuu baruma kana keessa jedhe balballi kun hin banama. Obsa dhabuudhaan waaqayyoo wajjin walitti bu'uun kee dubbii amma dubbatte kanaaf hin gaabbitaan jedhe. Ji'a 4 malee nafneedhe maal gootaanaan jedhe anis abbaan irraa fuudhuun baraan jedhe bahee deeme. Egaa geedootti bara sana bara 90moota keessa waan 3tu wal faana ba'e. Bishaan qonnaa fi TTC barsiisumaa ba'e. Kun sadan gaafa ba'u tara taraa dorgome. Isa kanatti dookumentii gashee sittiin gashee sadan irratti edda dorgomee xumuree booda eeggate riizaaltiin gaafa dhufu sadan irrattuu tokkoffaa ta'ee darbe. Gaafa darbuu naa bilbile. Gaafa naa bilbilu isa kaman naqa jedhiinii naan jedhee na gaafate. Isa kaman naqa sadanuu hin baname garaaban naqa waaqayyoo eeggata akkatti butu beeka. Waaqayyoo obboleessa koo balbala duwwaatu hin ta'in balbaloota qaba. Gaafa obsitu balbaloota sirratti banee eessa akka dhaqxuuf iddoo kam akka dhaqxu walii isaa wallaqxa. Har'a guddatee achumaan guddatee iddoo guddaa jira. Obboleessa koo obsi waaqayyoo balbaloota sii qaba. Maqaan waaqayyoo haa ulfaata. Egaa baricha mo'achuu akka nuyi dandeenyuuf macaafa qulqulluu wajjin hin baranne kuni akka bara kanaa nu cimsan nu jajjabeessan abdii qabaa. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Egaa kaameeraa keenyaan waraabbiitti kan jiran obboloota keenya bakka kanatti argaman waaqayyoo isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Akkuma kanas immoo yuutuubii oduu gaarii obboleessa kana qindeessee hojjechaa jirus bakka jirutti waaqayyoo isin haa eebbisu ulfaadhaa jechuun barbaade yeroo kana waaqayyoon galateeffannee xumurra. Yaa waaqayyoo sagalee amma nuyi dhageenye kanaan namoonni akka jajjabaataniif ayyaana keessaanii baay'isi. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Maqaa abbaatti kan ilmaa kana hafuura qulqulluu waaqayyo tokkoon ameen. Eebbanumaa isin eebbiseen xumura. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli waaqayyo abbaa tokkummaan hafuura qulqulluu baraa hamma bara baraatti isin wajjiniin haa ta'u ulfaadhaa.